murtaa'aatiin ture. Baarseloonaan hanganatti Real Madrid bara kana olaantummaan fudhata jedhamee yaadamne. Bara kana garuu guutummaatti kilaba warra Los Blancos ni barbadeessan jechuu dandeessa. Taphoota liigichaa kan deeggartoonni Madrid amma dhugaadha ragaa jiruudha. Fakkeenyaaf amma taphoota 3 kan Super Cup yookaan mo'attoota dabalatee goolii 5-2 La Ligaadhaan Santiago Bernabéu deemanii goolii 4-0dhaan inumaayyuu tapha michooma tokko yoo itti daballeeffamu ganna keessa tapha michooma hin taane 2-1 injifatan. Waliigala goolii 14 fi 5 injifate taphoota kanaan kan ilaaltu yoo ta'e Barcelona Real Madrid. Kana jechuun dargaggoonni kan akka Lamine Yamal, Pedri, Rafinha taphattoonni kunneen Barcelona Hansi fide haalli isaan ittiin garee kana dhugumatti ijaaran kaleessas taphaan dura inumaayyuu amma miidiyaaleen Barcelona beebii Barcelona jechuu jalqaban daa'imman Barcelona dhugumammoo ijoollee reefu umriin isaanii 20moota jalqabaa 18 19 inumaayyuu Yamal fa'aa 17 taphoota irratti waan addaa namni raawwatu reefu umriin isaa 17 itti amma gaafa yaaddu boru waggaa 10 har'aa 27 mucaan kun waggaa 15 kana booda jiran keessa gomsa isaa kana qabatee yoo deeme Yamal nama akkamii taate gaafa yaaddu ijarraaf jechuudha. Kaleessa kubbaa lama isatu binjeessee kenna taphataa cimaa taphichaas ture. Egaa kanaan dabalame Barcelonaan haala kanaan ni morkate jedhamu Barcelona Real Madrid Kylian Mbappé faa gaafa itti dabalamu gareen kun bara darbe shaampiyoonii Awuroopaati shaampiyoonii La Ligaati bara kanaan booda Bellingham jira Vinicius jira Rodrigo jira umrii warri deeman kan akka Modric kan qaban garee keessa jiru Madrid namu hin dhaabu garee jedhamaa ture amma dhaabuu miti kara duubatti kan deebise Hansi Flick dhugaatti nama jajamuu qabudha. Haalli isaan taphattoota dargaggoota kana ittiin qindeessaa Robert Lewandowski Rafinha haalli isaan ittiin qaranii baasan kaleessammoo numa Lewandowski bakka miidhamaan bakka hin jirretti haala kanaan egaa Barcelonaan dursee goolii galcheera tapha kana akkuma tuu jalqaba kaafte Pedriin goolii galcheen dursaa ture sana booda ammoo Kylian Mbappé rukuttaa adabbiitirraa goolii galchee sanaan booda Shawaminiin kubbaa rogarraa rukutaan addaan itti bu'ee goolii 2 galchee Real Madrid gammachuu keessa wallaalanii dhaadannoo taphaan duraa san hojiitti jijjiirrachuudhaaf ta'innaa jedhamaatiin eegame. Ferran Torres daqiiqaa 84 irratti goolii dabaleen jarri wal qixxaatanii daqiiqaan dabalataa kenname. Daqiiqaa 116 irratti lammiin Firaansi gara peenaaliitiitti deemu jedhame anu yeroo sana irratti gooliin dhugaadha sekondiiwwan 1-2 hafanii yoo gooliin hin lakkaa'ama garuu haala taphaa sana yeroo laaltu gara peenaaliitiitti deemuu danda'u itti yeroo hedduutti fakkeenya irraa galche kubbaa kana waan sirribu qabuullee danda'a koortaan gooliiwwan kana caalallee ni qaba garuu haalli inni ittiin gadi jechuu dadhabee natti fakkaate kaleessa akkas daqiiqaa 120 bakka gad jedhetti amma goolii lammaffaa goolii qixxeesstuu Ferran Torres yeroo inni galchu kubbaa Yamal isaaf kenne bahe achi Ferran Torres lafuma irratti isa gangalchuu dandeessa. Koortoon goolii egaa jabaadha baay'ee beekamaadha namuun shakko kaleessa garuu lafarra isa gangalchee kan goolii sana goolii lammaffaa yeroo inni galchee keessaa baheera kan kundees immoo qabuu fi baay'ee fageenya irraa rukutu sara peenaalitiin ala goolii galteedha. Goolii kanaan Barcelonaan waancaa 32ffaa Copa del Rey gammachuu isaa kan itti ibsate garaagarummaa waancaa 12tiin Real Madrid caala waancaa kanaanii daa'imman Barcelona beebii Barcelona kan isaaniidhaan seenaa kan itti hojjetanidha. Tarii Ancelottiin kaleessa Kylian Mbappé teessoo jijjiirraarraa kaa'anii turan boodarraa kan isaan jijjiiranii ni galchan gaaffii ta'aati kan inni ture ga'umsi qaamaa isaa fayyaan turedha. Inumaayyuu barreeffama tokko laalaan ture Atleetik irratti madda baay'ee kilabichatti dhiyoo ta'e irraa odeeffadheera akka inni barreessite guyyaa 10 dura Arsenaaliin Champions Leaguein tapha mo'ataman irratti illee ga'umsi fayyaasa miidhamarraa hammintaan inni bayyanate harka 60 qofa. Sanuma wajjin ture kan inni taphate kaleessa sammuu teessoo jijjiirraa taa'uu isaatiif sababni isa turedha. Meera erga dirree seeneen booda baay'ee itti mijateen turre garuu rukuttaa adabbii sana dogoggora taphattoonni Arsenaal dallaan ijaaran akkasumas ammoo goolii eegaan isaanii sooramaa deebi'ee amma waancaa jira wajjin injifate Sheezniin dhaabbiinsaa dogoggoroota kana lamaanitti fayyadamee rukuttaa adabbii irraa galche. Otoo dubbannu ragaa kana yeroo laalu akkasii egaa of gaafadheera. Kylian Mbappé rukuttaa adabbii irraa yeroo jalqabaatiif goolii galche kaleessa. Kan qabu natti fakkaata ture. Kubbaawwan inni ittiin jiruu isaa kubbaa miilaa keessatti akkas laaltu taphataa kana kubbaa akkasiin galchine jette. Ragaa sana yeroo laalu akkasii jechaan ture. Kaleessaan nu laalan ture eenyutu rukuta jedheen taphicha gaafaneef
Kylian Mbappe goolii sana galchee kanaan duras goolii galchanii jala haqamee ture lamaan isaanii peenaalitiin hin haqame gama Barcelonaatiin akkasuma gama Real Madrid illee taphaan ala jedhamee kan haqamanii jira. Egaa Kylian Mbappe akkuma tuu kaaftee bara kana abbaa carraatii miti PSG dha deemeera. PSG Champions League walakkaa xumuraaf darbee gara Real Madrid dhufee inumaa Champions League hawwaa ture. Taphataan kun nama jabaa ta'uun isaa beekamaadha. Garee Firaansii keessattis gama Real Madrid dhufee bara kana Real Madrid bara ittiin waancaa tokko malee illee xumuru ta'uu danda'a jettee tilmaamu kan ittiin garuu La Ligaadhaan ammas garaagarummaa qabxii afurii sana deebifachuu danda'u kubbaa miilaan wanti ta'an dhugaa dubbatu ragaa olee jiran ga'umsa taphattoota kana umriin taphattoota qaawwi ittisa isaanii qindoomin Kaarlo Ancelootiin tapha kanaan dura waan dubbatan qabu waan gara garaa jijjiirree irraa jedhan bara kanaami